Shalom, shalom, nagaan, araarri jaalalli waaqayyo abbaa, kan ilmaa, hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo, kallattii fi qixa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo kadhannee gara dubbii sagalee waaqayyo isa hundumaa danda'utti darbina. Yaa abbaa keenyaa, gargaarsa keef, araara keef, eegicha nuu baay'ifteef, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dachaa dirribii waaqaaf lafa irratti galanni siif haa ta'u. Dhaloota kana eegdee, anas na eegdee, yaa waaqayyo guyyaa galataatti si galateeffannu, guyyaatti dubbii kee dhageenyu, carraa guddaa kana jaanuu laattee guddaa goone sitti gammannaa, guddaa goone si galateeffannaa. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin dachaa dirribii galanni siif haa baay'atu. Eebbifamee ol jedhi kabajame. Maqaan kee haa mo'u, maqaan kee haa galatoomu. Yeroo kana immoo gooftaa keenyaa sirraa barannaa. Ijoolleen waaqayyoo kan waaqayyoo irraa baratan ta'u akkuma dubbiin kee jedhu. Sirraa dubbii kee, sagalee kee, isa jireenya qabu, isa buddeena ta'e, isa nama boqachiisu, isa nama aara galfachiisu akka barannu, akka dhageenyu maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Kanaan kan lolan ergamtoonni dukkanaa, hafuurri maccaamminaa, yaa waaqayyo gara dubbii keessa jireenyaatti akka hin baane kan nu godhan maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin qilleensarraa, dachee kanarraa karoorri isaanii, ajandaan isaanii hundinuu kan diigame haa ta'u. Hafuura qulqulluu sin kadhadhaa. Ati waaqayyo isa jiraataadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin anas dhaloota kanas barsiisuun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Kallattii hundumaa warreen nu morman hundumaa nurraa rukutii. Dubbii kee akka dubbii keetti akka dubbadhu nu gargaari. Dhaloonni kunis dubbii kee akka dubbii keetti akka hubatan sammuu isaanii ati banii, galatoomii, ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Har'a walii wajjiniin kan ilaallannu dubbii sagalee waaqayyoo keessaa macaafaa Isaayyaas maali macaafa Iyyaasuu jechuu koo Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa qabeessa jiruu fi boqonnaa 3 walii wajjiniin ilaallanna. Yaadisaa tokko waan ta'eef kana meedhaqeen dubbisa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irra isa jiru walii wajjiniin nan dubbisa. Iyyaasuun kana irratti geggeessitoota sabaatti in dubbate. Inni iddoo buufata keessa adeemaatii namootaan guyyaa 3 gidduutti biyya waaqayyo gooftaan keessan akka isin qabattaniif isiniif kennu sana dhaquudhaaf laga Yordaanos kana in ceetuutii ka'aatii galaa qopheeffadhaa jedhee isaan abboome. Iyyaasuun yommus gosa Ruubeenii fi gosa Gaad Minaasee isa walakkaa gosootaatiinis dubbii Museen garbichi waaqayyo isin abboome yaadadhaa. Waaqayyo gooftaan keessan boqonnaa isiniif hin kennaa. Lafa kanarras isiniif hin kennaa. Dubartoonni keessanii fi ijoolleen keessan, horiin keessanis biyya isa Museen Yordaanos gara ba'a biiftuutti isiniif kenne keessa akka taa'an. Isin warri loltoonni mi'a lolaa hidhattan hundinuu immoo obboloota keessan dura bu'aa ce'aatii isaan gargaaraa. Waaqayyo gooftaan keessan akkuma boqonnaa isiniif kenne isaaniif kenne obboloota keessaniif boqonnaa yommuu kennu isinis immoo lafa waaqayyo gooftaan keessan isiniif kennu fudhattanii dhuunfaa isaanii hamma godhatanittis isin in gargaartu. Kana booddee immoo biyya dhaala keessanii isa Museen garbichi waaqayyo Yordaanos boroodhaa gara ba'a biiftuuttiin isiniif kennetti deebi'aatii taa'aa jedhe. Isaan yommus deebisanii Iyyaasuudhaan wanta ati nu abboomte hundumaa hin goona. Iddoo ati itti nu ergite hundumaas hin dhaqna. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjin akkuma ture si wajjinis immoo haa ta'u duwwaa malee akkuma Museedhaaf wanta hundumaatti abboomamne siifis in abboomamna. Siifis in abboomamna. Namni abboommii keetiin mormu, namni dubbii kees hin dhageenye hundinuu ajjeefamu. Ati garuu cimi ija jabaadhu jedhan. Ati garuu cimii ija jabaadhu jedhanii boqonnaa 3 dubbisaa. Boqonnaa 3 dhaqeen dubbisaa. Boqonnaa 3 irra jiru immoo dhaqeen nan dubbisaa. Waaqayyo achirraas immoo waan barannu sababii qabnuuf achirran dhaqee dubbisa. Iyyaasuunii fi Israa'eloonni hundinuu Shixiimii ganama bariidhaan ka'anii gara laga Yordaanos hin dhaqan. Otoo lagicha hin ce'in achuma hin buufatan. Guyyaa 3 booddees warri geggeessitoonni iddoo buufata keessa adeemanii
namoota ajajanii sanduuqa kakuu Waaqayyo gooftaa keessanii isa Leewwonni warri luboonni mataan yommuu argitan baatan yommuu argitan iddoo buufataatiin ka'aatii isa duukaa bu'aa. Isin kanaan dura karaa kana baatanii waan hin beekneef amma isa ilaaltanii yoo adeemtan karaa irraa in adeemtan. Karaa irraa adeemtan hin beektu. Karaa irra deemtan hin beektu. Haa ta'u iyyuu malee sanduuqichi akka dhundhuma 2000 isinitti fagaatee adeemu. Kana caalaa itti hin dhiyaatinaa jedhe. Iyyaasuun yommus jaraan Waaqayyo bor wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf of qulleessaa jedhe. Iyyaasuun kana booddees lubootaan sanduuqa kakuu Waaqayyoo ol fudhadhaatii jara dura bu'aa adeemaa jedhe. Kana irratti isaan sanduuqa kakuu sana baatanii jara dura in adeeman. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasuma immoo si wajjin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti ani har'a ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba. Ati immoo luboota sanduuqa kakuu sana baatan qarqara bishaan Yordaanos yommuu geessan bishaanichatti lixaa keessa dhaabbadhaa jedhi ajaji jedhe. Kana irratti Iyyaasuun Israa'elotaan as dhiyaadhaati dubbii Waaqayyoo gooftaa keessanii dhaga'a. Waaqayyo inni jiraataan isin gidduu akka jiraatu inni dhugumaan Kana'aanota, Heetota, Hiwutota, Hiphirizota, Geerishota, Amoorota, Yibuusotas fuula keessan duraa oofee akka baasu hin beektu. Kunoo sanduuqi kakuu Waaqayyo gooftaa biyya lafaa hundumaa isin dura bu'ee Yordaanositti in lixa. Ammas gosoota Israa'el keessaa nama tokko fudhadhaatii nama 12 dhiyeessaa. Akkuma luboonni warri sanduuqa kakuu Waaqayyo gooftaa biyya lafaa hundumaa baatan faana miila isaanii bishaan Yordaanos keessa kaa'aniin bishaanichi gararraadhaa gad yaa'aa jiru akka tuullaa ta'ee hin dhaabbataa jedhe. Yommuu sabni laga Yordaanos ce'uudhaaf iddoo buufataatii ka'an luboonni sanduuqa kakuu baatanis isin dura bu'anii in adeeman. Lagni Yordaanos guutummaa ji'a midhaan sassaabamuu keessa wanta guutuuf ammas guutee manii isaa keessaa ba'ee ture. Haa ta'u iyyuu malee luboonni warri sanduuqa kakuu baatan laga Yordaanos ga'anii miila isaanii hidhii bishaanichaa keessa akkuma kaa'aniin bishaanichi yaa'uu dhiisee hin dhaabbate. Inni gararraadhaa gad yaa'aa jiru ol ka'ee hamma mandara Adaam isa Zaaretaanitti dhiyoo jiruutti ol fagaatee hin tuulame. Bishaanichi inni gad darbee gara laga Arabiyaa isa galaana soogiddaa jedhamutti yaa'uu immoo raawwatee irraa hin cite. Sabni sun garuu fuullee Yaarikootiin hin ce'an. Yeroo Israa'eloonni hundinuu Yordaanos keessa laga gogaa irra ce'aa turan luboonni warri sanduuqa kakuu Waaqayyoo baatan immoo hamma sabni sun guutummaatti Yordaanosiin keessa deemee ce'utti jabaatanii laga Yordaanos walakkaa lafa gogaa irra hin dhaabbatu turanii jedha. Gooftaa Iyesuus Kiristoosiif galanni dachaa dirribii haa baay'atu. Asirraa dubbii Waaqayyoo isa jiraataa wanta hubannu qabna, wanta barannu qabna. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keenyaa sirriitti hubachuun ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Sagaleen Waaqayyoos immoo hubannaa namaatii ol waan ta'eef amma Waaqayyo nu gargaaree walii wajjin inni ilaalla. Kanaaf hundumti keessan iyyuu Waaqayyo waan gaarii sababbii nu gidduutti hojjetuuf nus dubbii Waaqayyoo kana amantiidhaan fuula ifaadhaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qaamannaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo si adeemsisa waan jedhu irratti dubbadha. Waaqayyo si adeemsisa. Waaqayyo in adeemsisa yookiin si adeemsisa gaafan jedhu isa kana hundumti keenya iyyuu beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo nama adeemsisaa eeyyee. Waaqayyo akka namni deemu hin godhaa eeyyee.
Waaqayyo karaa hin banaa iyyee akka jedhu dubbii Waaqayyo inni cabsee karaa banu dura keessan baay'edha. Cabsee inni karaa banu dura keessan hin baa jedha. Baroota keessatti Waaqayyo ilmaan namaa kamiifiyyuu karaa qopheessa. Karaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra turesi karaan anaa jedhe. Karichi anaa jedhe. Karaan kamii? Karaan ittiin deemanii gara jireenya bara baraatti galan. Karichi inni dhugaan, karichi inni sirriin, karichi inni dogoggora of keessaa hin qabne anaa jedhe. Namni karaa kanarra deemu maal hin ta'u? Hin gufatu jedhe. Yesuus Kiristoos gaafa Alaazar du'eera jedhanii itti himan kottaan nannaa'ee gaafa ka'u innannaa'ee gaafa ka'u kaleessa si lolanii turanii nu lolanii turanii yaa barsiisaa akkamitti deebinee achi nannaa'edhaan bartoonni. Namni guyyaa deemu hin gufatu jedhe. Namni guyyaa deemu hin gufatu jedhe. Waaqayyo kana jechuun karaa biraan namni ifa keessa deemu jechuudha. Namni ifa keessa deemu hin gufatu. Yesuus Kiristoos ifa. Ifti kun immoo akka namoonni jabaatanii gara dubbii sagalee Waaqayyootti guddatan, gara jireenya bara baraa dhaalutti akka deeman Waaqayyo karaa ilmaan namaatiif baroota keessatti guyyoota keessatti karaa qopheessaa jechuudha. Karaa qopheessaa jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyo maal godhaa? Saba isaa nama isaa in adeemsisaa jechuudha. Akka inni adeemu godha. Yeroo hundumaa nuyi akka dhaabbannu hin barbaadu Waaqayyo. Akka dhaabbannu hin barbaadu. Ikoonomiin keenya akka dhaabbatu hin barbaadu. Ikoonomiidhaan akka deemnu barbaada. Hafuuraan akka deemnu barbaada. Amantiin keenya akka deemu barbaada. Achuumee akka taanu, deemsa dadhabduu akka taanu hin barbaadu Waaqayyo. Nama deemu barbaada Waaqayyo. Akka nuyi deemnu barbaada. Fedhi Waaqayyo inni guddaan isa kanaadha. Fedhi Waaqayyo inni guddaan isa kanaadha. Egaa as macaafa qulqulluu kanarraa yeroo ilaallu waa'ee maalii arginaa? Waa'ee saba Israa'el arginaa. Saba Israa'el akka isaan deeman, waa'ee adeemuu isaanii, waa'ee biyya Waaqayyo gooftaan maccaa isaanii kennetti galuudhaaf adeemsa isaanii akka itti fufan dubbii Waaqayyo kana nu hubachiisa jechuudha. Baroota keessatti wanti deemsa nama dhaabu hedduun jira. Ilmaan namaa, dhala namaa akka isaan ariifatanii gara Waaqayyo akeeketti, gara dubbii sagalee Waaqayyo isa jiraataatti ariifannee akka nu hin deemneef wantoonni karaa keenya irra dhaabbatan, wantoonni guddina keenya qaban, wantoonni tajaajila keenya danqan hedduun isaanii jiru. Kanaaf Waaqayyo immoo maal godhaa? Karaa mijeessee, haala mijeessee akka nuyi deemnu godha jechuudha. Akka nuyi adeemuu dandeenyu godha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kana yeroo ilaallu saba qabamaa tokko argina. Saba Waaqayyo filatee, saba Waaqayyo fo'atee harka ormaatti kenname. Saba harka ormaatti kenname waggaa 400 galaa ta'ee kan mataasaa kan hin qabne. Ormootaaf kan hojjetu warra Gibxitti garboomanii hojii mataa isaanii dhuunfaa isaanii diinagdeedhaan rukutamoo hojii dhuunfaa isaanii akka hin qabne macaafti qulqulluun nutti hima. Hojii qabu, hojiin qaban sun garuu warra Gibxiitiif gala. Warra isaan hojjechiisaniif gala. Galaa ta'anii biyya sana keessatti akka hin baane, akka isaan garbummaa kana jalaallee hin baane humnaan gadi qabanii reebichaan humna isaanii nyaachuudhaan yeroo dheeraadhaaf saba hedduu gadi qabanii saba cunqurfame kana argina. Waaf tokko gara Waaqayyootti iyyannaan Waaqayyo akka isaan biyya sanaa baaniif haala mijeessa jechuudha. Egaa Waaqayyo akka isaan biyya sanaa baaniif lolee dha'icha 10 hundumti keessan hin beektu kan ittiin Waaqayyo lolee isaan baasee hundumti keessan iyyuu hin beektu lolee saba sana Waaqayyo gargaaree baase. Idda baase immoo Waaqayyo gaa akka isaan deemanii biyya kakuu galeef biyya aannaniif damma baasu. Biyyan Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob sanyii keessaniif kakadhettiin isin galchadhee Waaqayyo kakuu yeroo galuuf argina. Kanaaf biyya sanatti isaan galchuudhaaf adeemsa akka isaan deemuu danda'anitti, akka isaan danqamuu hin dandeenyetti dubbii Waaqayyo akka jedhutti halkan jedha utubaa abiddaatiin jedha. Guyyaa immoo utubaa duumessaatiin jedha. Waaqayyo lolee akka isaan baasen isaan hin dhiifne dura isaanii bu'ee duuba isaanii goree eegduu isaanii ta'ee Waaqayyo adeemsa akka isaan danda'anitti deemuu akka isaan danda'anitti yeroo Waaqayyo gooftaan karaatti banee isaan adeemsisu argina. In deemanii jedha. Egaa kanaaf adeemsa deeman keessatti turtii waggaa 40tu itti fudhatame. Isaan deemanii biyya Waaqayyo isaanii abdachiisetti galuudhaaf guyyaa 40 ture. Sababbi isaan Waaqayyoof ajajamuu dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didanii fi adeemsi sun itti dheerate.
adeemsatu itti dheerate. Akkuma kana jirtuu waldaa kana keessa jirtuu sabni adeemuu otoo dandeessanuu otoo nan deema jettanuu hafuuraan deemuun jira, ikoonomiin deemuun jira, waa hundumaan chaalenji goonee deemuun jiru otoo jiru dadhabdanii amaleen isin bu'ee deemsa kan dadhabdan jirtu guyyaa qaba Waaqayyo dhufee akka ati deemtu hin godha. Miilli kee kun ariifatee akka deemu Waaqayyo gooftaan hin godha. Abdiin kutatiin Waaqayyo isa hundumaa danda'uun eeggadhu. Deemuu akka ati deemuu dandeessutti Waaqayyo dhufee harka kee qabee si deemsisuu jalqaba. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos guddaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyo bara amma bara baraatti haa kabajamu. Egaa Waaqayyo isaan adeemsisuu jalqabe. Adeemuu jalqaban. Karaa isaanii akka itti fufanii adeemaniif Waaqayyo haala isaanii mijeesse jechuudha. Waaqayyo ilmaan isaatiif ijoollee isaatiif yeroo hundumaa haala mijeessa. Egaa dhufnee lafa kanarra gaafa geenyu biyya Gibxiitii fuudhee kan ka'ee Museedha. Museen biyya Gibxiitii saba kana fuudhee ka'ee adeemsa jalqaban. Adeemsa in deemuu jalqaban. In adeeman. Otoo galman gahiin garuu Museen karaatti hin du'e. Biyya sana Waaqayyo si agarsiiseen duuta malee ati biyya sanatti hin galtu jedhee Waaqayyo itti dubbatee ture. Akkuma itti dubbatee biyya sana Waaqayyo agarsiisee Museen lubbuunsaa hin boqate. Kanaaf egaa sabni sun Museedhaaf gaddaaf hin turanii gadda guddaa Museedhaaf turanii sana booda maaltu ta'e Waaqayyo gara Iyyaasuu dhufe jechuudha. Gara Iyyaasuu dhufe. Beektuu Waaqayyo gaafa saba isaa adeemsisuu barbaadu karaa qopheessa. Karaan hin jiru yoo ta'e karaa qopheessa. Haala mijeessa. Deemuu akka danda'anitti, galma ga'uu akka danda'anitti, karaa ittiin isaan gara sana gara Waaqayyo akeeketti ba'an Waaqayyo karaa qopheessa. Har'as si'iif anaaf Waaqayyo karaa qopheessa. Karaa ittiin deemuu dandeessu lafa Waaqayyo sii kakate, galma Waaqayyo sii qopheesse akka ati geessuu fi Waaqayyo haala sii mijeessa, karaa sii mijeessa. Akka ati karaa taftu hin barbaadu. Akka ati duutu hin barbaadu, akka ati baddu hin barbaadu. Waaqayyo akka ati danqamtu hin barbaadu. Karaa qopheessa lafa si abdachiise sanatti si galchuudhaaf. Kanaaf Waaqayyo gara Iyyaasuu dhufee boqonnaa tokko irratti maal jedhee Museen idda du'ee ani egaa kunoo garbichi koo Museen du'eera amma garuu jedhe Waaqayyo akka saba kana fuutee adeemsisuu dandeessutti ani si wajjin hin ta'a. Cimi jajabaadhu, dubbiin macaafaa, dubbiin seeraa afaan kee keessaa hin dhibin. Ani si wajjin hin ta'a jedhee Waaqayyo gooftaan maccaa seerota kaleessa Museetti dubbate. Musee Iyyaasuu yeroo yaadachiisu argina. Iyyaasuu yaadatee akka deemuuf, Iyyaasuun gara duuba isaatti akka hin jenneef Waaqayyo itti dubbatee Iyyaasuu yeroo yaadachiisu nu argisiisaa jechuudha. Kanaaf egaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa immoo kaatanii yoo ilaaltanii Waaqayyo Iyyaasuu jabeessee cimi jedheenii jajjabaadhu jedheenii itti dubbateetu sana booda maal jedheenii egaa sabni kunii jedhe laga Yordaanos bira dhufanii buufachiisee guyyaa 3 isaan turseetu egaa sabni kunii jedhe Waaqayyo galaana kana yookiin laga Yordaanos kana hin ce'uuti guyyaa 3 gidduutti akka isaan ce'an nan godhaa. Kanaaf maalaa ta'anii galaa qopheeffatanii jedhe Waaqayyo. Galaa qopheeffatanii jedhe. Galaan kan namni yeroo karaa deemu qopheeffatee adeemudha. Egaa Waaqayyo nama isaa hin adeemsisa yookiin Waaqayyo karaa sitti bana gaafan jedhu hin deemta gaafan jedhu ulaagaa ittiin guuttee deemtu qabaachuutu sirraa eegama. Kanaaf Waaqayyo galaa qopheeffadhu jedhiitii saba kanatti himii jedhe. Galaa qopheeffadhaa saba kanatti himii jedhe. Iyyaasuudhaan galaa qopheeffatanii jedhe. Galaa ittiin nyaatanii karaatti kan kukkubneef ittiin jabaatanii adeeman galaa qopheeffadhaa jedheen. Egaa anis immoo kanarra dhaabbadhee waan hin haasa'u xiqqoo ishee qaba. Namni tokko karaa deemuudhaaf, namni tokko gara jireenya bara baraa dhufuudhaaf galaa dubbii sagalee Waaqayyoo qopheeffachuu qaba. Galaan bara durii, galaan karaa kan ittiin deeman abbootiin keenya fagoorraa yeroo dhageenyu yeroo nutti himan abbootiin durii galaa guyyaa torbee tokko torbee lama deeman qopheeffatanii gara yaadan sanaa galaadhaan deemu jedhan. Akka ammaa konkolaataan haalonni mijataan hin jiru. Lafoo isaanii adeemu jedhan. Nagadaaf lafoo isaanii iddoo garaagaraa dhaquudhaaf galaa qopheeffatanii adeemu. Galaan kun immoo waan galaa ta'uuf waan galaa hin taanetu jira nyaata keessaa. Galaa kan ta'uuf galaa kan hin taanetu jira. Galaa kan ta'u wanta dafee hin banne, wanta jajjabaataa ta'e fakkeenyan isinii kaasa. Kan akka cuukkoo, kan akka buna qalaa, kan akka qorii kan jedhan
kan akka caccabsaa wantoota dafee hin banne waan akkasii kana fudhatanii dhadhaadhaan waan makame jechuudha. Fudhatanii karaadhaaf hin deemu fudhatanii gaafa deeman yeroo beela'an isa nyaatu. Wanti nyaatan sun garaa isaanii keessaan dhumu, kan biraa immoo jalaa hin badu. Kanaaf saba kanaan maal jedhe Waaqayyo asittis galaa qopheeffadhaa jedhe. Galaa bara kana kan dhibe waldaa kiristaanaa keessa warra galaa qabantu dhibe. Warri maqaa qaban jiru. Wantoonni garagaraa kan mul'isan jiru. Warri galaa qaban garuu namoota muraasa. Har'a garuu waldaa kanaan dhaloota waldaa kanatti argamtan jala hunduma keessanittuu ergaa kana nima. Waaqayyo gooftaan maccaa akkas isiniin jedha. Deemuu akka dandeessanitti galaa qopheeffadhaa isiniin jedha. Galaa. Haaleluuyaa. Galaa qopheeffadhaa. Iyyaasuunis gurguddoota keessaa namoota waame Waaqayyoon deemtu isiniin jedheera galaa qopheeffadhaa jedhe. Galaa qopheeffadhaa jedhe. Sabni sun galaa akka qopheeffatuuf hin abboome. Sabni sun adeemuudhaaf biyya Waaqayyo jedhetti hin galtu jedhe. Har'a Waaqayyo isin galchaa adeemuu jalqabdu jedhe. Deemsi keessanitti fufaa jedhe. Hin dhaabbattanii jedhe. Hin geenye ammayyuu biyyattii sana sabni sun garuu biyya sana ga'uuf galaa qopheeffachuu qabu. Har'a kiristaanonni ani isin galaa jireenya bara baraa qopheeffachuu qabna. Maqaa miti galaa. Galaatti hin deemnee jireenya bara baraa gallu. Galaan kunis immoo maal dubbii sagalee Waaqayyooti. Saba sana gidduu waa lamatu jira. Tokko galaan inni jedhee nyaatuma kan nyaatanidha. Inni lammaffaa immoo dubbii taabota Waaqayyootu isaan gidduu jira. Taabotichi immoo maalidha? Taabota kakuu Waaqayyooti. Museetti Waaqayyo dubbatee tolchi jedheeni fidi garuu harka kootiitti sii barreessaa jedheen itti barreesse harki Waaqayyo. Taabota harki Waaqayyo itti barreesse. Kakuu Waaqayyo kan irra jiru taabota kanatu jira. Taabonni kun immoo dunkaana dura darbeetu duumessi Waaqayyo yeroo bu'e geessanii dunkaana sanachi dhaabanii achi turu. Birriitii kenna. Injifannoo kenna. Mo'annaa kenna. Akka isaan adeeman isaan godha. Akka isaan hin danqabne isaan godha. Karaatti agarsiisa. Taabonni kun. Haaleluuyaa. Waaqayyo isa guddaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara baraan maqaan Waaqayyoo haa kabajamu. Kanaaf egaa abbaan mul'ataa Yohaannis immoo akka jedhe waa'ee taabota kanaa ani mirga Waaqayyootti ni sargee jedhe. Mirga Waaqayyootti ni sargee jedhe. Taabonni kun kakuu haaraatti maal ta'e yoo jettanii taabonni kun Iyesuus Kiristoostu bakka bu'e. Geggeessaa ta'e, karaa agarsiisaa ta'e. Taabotichi mo'annaa kenna ture. Iyesuus Kiristoos bakka sana bu'ee dhaloonni akka mo'atan hundumayyuu maal godhaa jedhe. Ani biyya lafaa kana mo'eeraa hin sodaatinaa jedhe. Iyesuus Kiristoos hin sodaatinaa ani biyya lafaa kana mo'eeraa jedhe. Kanaaf maal fide jechuudha? Injifannoo fide. Mo'annaa fide. Akka sabni sun adeemuu danda'u fide. Kanaaf egaa taabotichi mirga Waaqayyoo ture. Taabonni isaan gidduu tureera. Kanaaf lubootatti dubbate taabota baatanii jedhe. Saba kana fuuldura bu'anii jedhe. Laga Yordaanos kun gargari namaa jedhe. Dhaqanii qarqaraa dhaabbatan jedhe. Taabota jedhe. Haaleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Egaa taabonni bara durii humna qaba. Taabonni bara durii amma luboonni baatanii adeeman yeroo jedhu mataatti baatanii adeemanii miti. Akka sabara keenya namoonni mataatti baatanii adeeman miti taabotichi. Maal godhu danqaraatti galchaniitu danqaraa qaba. Danqaraa sanaan gamii gamoo qabanii irraa siqanii baatanii deemu. Of qulqulleessanii baatanii deemu. Cal jedhanii hin baatan. Maal jedhaan achittis dhundhuma 2000 irraa fagaadhaadhaan ittiin dhiyaatinaa. Irraa fagaadhaadha isa karraa waliin dhooftuu na cabarbaariin dagaamiin baattee deemtu miti. Isa karraa wal hore miti. Taabotichi darbeera. Barri bara kakuu haaraati. Kakuu haaraatti immoo yoodha taabonni keenya Iyesuusi. Iyesuus Kiristoos. Har'a dhaloonni baay'een taabota of gidduudhaan qaban adeemuu hin dandeenye. Kanaaf taabotichi isaan gidduu hin jiru. Waldaa kiristaanaa gidduu taabonni hin jiru. Maqaatu jira malee taabotichi hin jiru. Taabotichi immoo yoodha Iyesuus Kiristoos. የተከበረ ሃሌሉያ ከናፊ እኒ ዱሪ ሰበ እስራኤል ግዱ የሮ ጅራቱ ኢነማሞ አናፍሲን ኬሰ ጅራታ ኑ ኬሰ ጅራታ አከኑ ደም አከኑ እንደቀም አከኑ ትፉፍኔ ደም ኑ ጎዳ ታቦቲች ጀው ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱ በረከ ኩሞፋ ኬሰቲ መጫፈ ሴራ መጫፈ ተኮፋ ሳሙኤል ይሰድራ yodat boqonnaa sadii dhattanii dubbifattan waaqayyo ijoollee eelii luboota ta'anii eelii luba ta'eetoo jiru waaqayyo gooftaan maccaa taabonni isaachi keessa jira mana qulqullummaa keessa jira akka isaan hojjetaniif waaqayyo itti dubbatee ture hin hojjetu turan haa ta'u malee rakkina tokko qabu rakkinni isaan qaban immoo rakkina maaliiti rakkina waaqayyo dhaga'uu dadhabuu
rakkina waaqayyo buluu dadhabuu, rakkina waaqayyo ajajamuu dadhabuu, isa waaqayyo barbaachisu ofii isaanii godhachuu kanatu isaan gidduu ture. Har'as warri garaa, warri galaan qabne, warri maqaa qaban, warri garaadhaaf jiraatan baay'een isaanii jiru. Warri waaqayyo dabarsee garaa isaaniitti isaan kenne, warri waaqni isaanii garaa isaanii ta'e baay'eetu jiru. Kanaaf egaa obboloota koo waaqayyo kan barbaadu warra galaa qabu malee warra garaaf jiraatu, warra maqaaf jiraatu miti. Kanaaf ijoolleen Eelii akkas turan. Kanaaf taabonni bara durii immoo hin mo'ata ture. Beektuu taabotichi akka waan waaqayyo faana jirutti ilaalanii jiru yeroo sana. Garuu ulfinni waaqayyo maal ta'eera? Israa'el irraa ka'eera. Israa'el irraa ka'eera. Kanaaf sodaa guddaatu isaan gidduu ture. Lolli Israa'elitti hin dhufe. Gaafa dhufu lola ba'an hin mo'ataman itti dabalanii taabota waaqayyo fuudhanii ba'an inni ililchan jedhan lakkaa qaata waaqayyo isaan dhiise, qaata waaqayyo isaan dhiise, qaata gataman. Kanaaf ijoolleen Eeliin ba'an hin dhuman bakkeetti, hin rukutaman, hin dhuman. Sanarraan kan ka'e taabonni waaqayyo hin booji'ame, hin hatame, biyya Filistiyaatti gale. Argitanii ulfinni waaqayyo gaafa namarraa ka'u sabni waaqayyo hin danqama, deemsa dadhaba, mo'annaa dadhaba. Waa lafa ka'uudhaaf gahe, lafa ga'uudhaaf gahe sana hin danqama. Deemsa dadhaban, hin danqaman. Rakkoo guddaatu isaanitti dhufe, hafuuraan deemuu dadhaban. Waaqayyo wajjin wal arguu dadhaban. Amma gaafa Saamu'eel jabaatutti taabonni waaqayyo biyya ormaa ture. Saamu'eel amma cimutti biyya ormaa ture. Achii deebi'ee taabonni akka galu hin ta'e. Har'as waa tokko isinitti himaa. Taabonni inni bara durii egaa waa'ee kanaa of keessaa qaba. Inni bara keenyaa immoo Yesuus Kiristoosidha. Har'a Yesuus si keessa jira. Har'a Yesuus nu keessa jira. Har'a Yesuus waldaa kiristaanaa keessa jira. Yesuus Kiristoos hojii isaa hojjetaa jira. Lallabi hin dhibne, faarfannaan hin dhibne, barsiifti hin dhibne, ergaa raajii dubbachuun hin dhibne. Garuu wanti dhibe maalidha beektuu? Yesuus Kiristoos kwaalitiin isaa nu keessa jiraachuudha. Taabotichi dhugaan nu keessa jiraachuudha. Inni nu keessa jira. Inni nu keessa jiraachuu qaba. Inni nu keessatti hojjechuu qaba. Inni nu keessatti bu'aa buusuu qaba. Inni nu keessatti ija godhachuu qaba. Yoos of keessaa qabaanne galaa qopheeffannee irra deemuu dandeenya. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf egaa Yesuus kana waa'ee kanaa sirriitti dubbata. Ani isin keessaadhe, isin na keessaadhe, ani immoo abbaa koo keessaadhe. Yoo nuyi Yesuus keessa gallu waaqayyo abbaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf Yesuus nu keessa jiraachuu qaba. Naabani balbala kee ol hangalaa jedha iddoo biraatti immoo dubbiin waaqayyo. Naabani ol hangalaa, dhaga'i naaban ol galeessi faana maadditti taa'a jedha. Kanaaf nu keessa jira jechuudha Yesuus Kiristoos. Ana keessa jira, si keessa jira, nurraa adda baheen jiraatu jechuudha. Kanaaf namni hundinuu maal ta'utu nurraa eegama? Waaqayyo keessa jiraachuutu nurraa eegama. Waaqayyo keessa buluutu nurraa eegama. Waaqayyoon dhaga'uutu nurraa eegama. Karaadhaaf galaa jireenya bara baraa qopheeffachuun nurraa eegama. Adeemsi keenya yoo sitti fufa. Inni kan biraa boqonnaa 3 irra immoo yoo dhattan waa tokkotu jira. Waaqayyo ammas itti dubbateetu akkas jedhe. Amma galaana bira ga'aniiru. Luboonni galaanatti lixu jedhe. Waaqayyo luboonni galaanatti akka lixan nan godhaa. Garuu sabni kun jedhe ofaa qulqulleessan jedhe. Ofaa qulqulleessan jedhe. Namni deemu inni duraa deemichaaf galaa qopheeffachuu qabna. Galaan qabdu taanaan deemuu hin dandeessu. Waaqayyo si deemsisuu hin danda'u. Waaqayyo si wajjin ta'uu hin danda'u. Inni duraa galaa qabaachuudha. Galaa bara baraa isa ta'e Yesuus Kiristoos of keessatti qabaachuudha. Inni lammaffaa immoo maal ta'uudha? Of qulqulleessuudha. Waaqayyo bara kee keessatti qulqullummaa barbaada. Waaqayyo Israa'eliin akka isaan deeman gochuudhaaf jireenya isaanii Waaqayyoof qulqullaa'u akka qabutti qulqullaa'aa jedhaan. Qulqulluu ta'a. Jireenyi keessanaa qulqullaa. Waaqayyo boru isin gidduutti hojii hojjeta. Laga kana gargar isinii firaa. In deemtu, hin ceetu, biyya Waaqayyo jedhetti isin galcha. Kanaaf maal godhaa? Of qulqulleessaadha. Haaleluyyaa. Of qulqulleessuun murteessaadha. Jireenya keenya qulqulleessuun, baagala keenya qulqulleessuun murteessaadha. Namni of hin qulqulleessine deemuu hin danda'u. Jireenya hafuuraan deemuu hin danda'u. Karaan deema jechuu danda'a, deemuu hin danda'u. Danqamuu danda'a. Danqamu akkuma beektu Israa'el gaafa biyya Gibxiitii ba'anii biyyi dhaqanii galaana diimaa buufatan warri Gibxii hordofanii isaan qabuudhaan Israa'eliif karaa baname akka isaan deemaniif. Ergamaan Waaqayyoo dura isaanii darbe, duuba isaanii ergamaan Waaqayyoo hin gore. Hin deeman lafa goggogaarra ce'an, ifti Waaqayyoo ba'ee fi hin ce'an. Lagdi galaanni gargarii namni gargarii name. Galaana inni gargarii nameef galaana diimaa gargarii Waaqayyoo isaan dabarse. Warri Gibxii akkuma kan nuyi hin ceenadhanii itti galan. Waaqayyo saba isaaf loluu ka'e malee warra saba isaan taaneef loluu hin kaane. Har'as Waaqayyo si loluudhaa ka'eera, si gargaaruudhaa ka'eera. Waaqayyo akka ati deemtu godha. Hafuuraan jabaatte akka Waaqayyo wajjin deemtu galma sana akka geessu barbaada Waaqayyo.
karaa takkaftuun barbaadu Waaqayyo. Bineensa akkasii nyaatuun barbaadu Waaqayyo. Maqaa qabaattee akkati badduun barbaadu Waaqayyo. Haalleluuyaa. Galaa qabaattee galamatti akka geessu barbaada. Kanaaf Waaqayyo Israa'eloonni daca'anii nu isin qaqqabnadhanii konkolaataadhaan gaafa ari'atan deemuu dadhaban jedha. Konkolaataan isaanii goingoon konkolaataa isaanii yookiin gommaan isaa hin danqame jedha. Hin gaggaragale jedha. Waaqayyo Israa'eliif loleedha. Israa'elin gargaareedha. Nuyi gara booddeetti deebina gaafa jedhu Waaqayyo isaan danqee galaanaan isaan nyaachise. Argitee warri galaa qaban hin ce'an, warri Waaqayyo wajjin jiru hin ce'an, warri kakuu qaban hin ce'an, warri garuu maqaa hin qabne, warri galaa hin qabne ce'uu dadhabanii karaatti hafan. Kanaaf yaa obboloota koo dhaamsinan isinii dhaamu. Bara keessan keessatti Waaqayyoon of qulqulleessaa. Waaqayyo qulqulluudha. Galaa qopheeffadhaa. Deemsa dandeessu. Galaa qopheeffadhaa. Galaan dhimma fe'ee fuula kee dhaabate hin ceeta. Jireenya kee qulqulleessi. Waaqayyo qulqullummaa barbaada. Tajaajiluun duratti qulqullummaa, kadhachuun duratti qulqullummaa, Waaqayyo bitamu, Waaqayyo dhagahu, Waaqayyo abbomamu, karaa isaarra deddeebi'uu barbaada Waaqayyo. Biraatoolii fi Gilaariyaas. Haalleluuyaa. Dhaloonni qulqulloofne jireenyicha arguu hin danda'u. Dhaloonni qulqulloofne lafa Waaqayyo kakateef sana gahuu hin danda'u. Maqaaf jiraachuu danda'a. Maqaa qabaachuu danda'a. Namoonni baay'een hooy 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 jedhanii ol fuudhuu danda'u. Garuu galma gahuu hin danda'u. Ani garuu ergaansii qaba. Waaqayyo akkasnaan jedha laphee koorra kan kaa'e. Dhaloota kana nan deebsisaa. Anaa sodaatan jedhe Waaqayyo. Dhaloota Waaqayyoon sodaatan barbaada Waaqayyo. Dhaloota of qulqulleessan. Of qulqulleessaa laga kanan ceetu jedhe Waaqayyo. Sabni sun akka of qulqulleessu barbaade. Namni hunduu of ilaalee jireenya isaa sakatta'ee akka of qulqulleessu barbaade Waaqayyo. Iyyaasuun kana gaafatte hundumti isaanii ofitti deebi'anii of qulqulleessan. Inni kan biraa akkas jedheen dubbii Waaqayyoo dhagaa jedhe. Dubbii Waaqayyoo dhagaa jedhetti dubbate. Inni sadaffaan namni tokko deemee galma gahuudhaaf dubbii Waaqayyoo dhagahuu qaba. Akka jedhee gooftaan keenya dubbiin koo yoo isin keessa jiraate jedha. Natti qabattanii yoo jiraatan dubbiin koo isin keessa jiraate waan feetan kadhattuu hin argattu jedha. Kanaaf warri dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa qaban yoo kadhatan hin dhageessifatu. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa qaban galma gahu. Warri dubbii sagalee Waaqayyoof abboomaman dhagaa jedhe Iyyaasuun. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaan galma gahu. Bineensi isaan hin nyaatu, amaan isaan hin nyaatu, karaatti nafan deemanii galma gahu. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo sababbii isaan dubbichi jireenya isaanii faana wal hin magneef isaan hin fayyannee jedha. Jireenya isaanii faana waan wal hin magneef. Dubbichi jireenya keenyaa wajjin wal hin maku taanaan faayidaa nuuf hin kennu jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo dhagaanii warra faayidaa kennan, dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaanii keessaanitti warra bu'aa buusan Waaqayyo anas isinis haa taasisu. Kanaaf dubbii isaan dhagaan jireenya isaanii faana waan wal hin magneef, jireenya isaanii keessa waan hin galleef, jireenya isaanii keessatti waan wal hin magneef faayidaa isaaniif hin kennine jedha. Kana jechuun of keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo fudhachuu dadhabuu jechuudha. Ijoollee galma gahuudhaaf dubbii sagalee Waaqayyoo dhagahuun barbaachisaadha. Dubbicha keessa jiraachuun barbaachisaadha. Dubbichaaf abboomamuun barbaachisaadha. Kanaaf Iyyaasuun dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaa jedhe. Dhagaa jedhe. Maalaa roodii gilaarii beessee kileeree baan. Haalleluuyaa. Dookiraataa baaraa diyaboos dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaa jedhe. Maal taatu galma geessu. Maal taatu hin mo'attu. Maal taatu hin injifattu. Maal taatu galma sana akka deemtanii galma sana geessaniif dubbii Waaqayyoo dhagaa jedhe. Waa sadiin isinitti hime. Inni tokkoffaa maal godhaa jedhee galaa qopheeffadhaa jedheen. Inni lammaffaan immoo of qulqulleessaa jedheen. Inni sadaffaan immoo dubbii Waaqayyoo dhagaa jedheen. Dubbii Waaqayyoo dhagaa jedheen. Maal taatu Waaqayyo laga kana isin hiree isin ceesisaa biyya abdii sanatti isin galchaa jedheen. Kana yoo gootan biyya abdii sana galtu jedheen. Akkuma kana Israa'eloonni Iyyaasuudhaan akkas jedhan yaa Iyyaasuu jedhan yoo jennaan boqonnaa tokkorraa argattu. Akkuma Waaqayyo Museetti dubbatee Musee wajjin ta'e si wajjin haa ta'u malee waan ati jette hundumayyuu hin raawwanna jedhaniin. Waan ati jette hundumayyuu hin goone. Garuu Waaqayyo akka Musee wajjin ta'e si wajjin haa ta'u. Iyyaasuu kana jechuun maal jechuudha karaa biraa? Akkuma Waaqayyo Museetti haasaa ture dhugaasaa seerraan isaa mul'isu. Sitti haasa'uusaa mirkaneeffanna malee waa tokko rakkoon hin jiru. Dhugaa ta'u. Akkuma Waaqayyo Museetti dubbate sitti isaa dubbatu malee nu bira rakkinni hin jiru. Si dhageenyaa, siif abboomamnaa, tole jennaadhaniin.
akkuma kana waaqayyo akkuma Iyyaasuutti dubbate Iyyaasuudhaan immoo akkas jedhe anardhaa jedhe saba kana fuulduratti nama guddaa nama cimaa nama beekamaa si gochuun jalqaba ulfina koo mul'isee jedhe akkuma jedhe taabota sana baatanii gaafa dhufanii galaanichatti lixanii isinitti meera taabotichi egaa Yesuus bara kakuu haaraatti gaafa isaan dhufanii galaana keessa caafii galaanarra ga'an galaanni jedha yookiin bishaan yaa'u sun jedha yeroo sun yerootti midhaan sassaabamu waan ta'eef yeroo sana immoo lagdi Yordaanos baay'ee guutee dabalaa'edha. Bara lagdi guutetti hubadhaa namni waaqayyoo deemsa jalqabe. Bara haalli hundi ulfaataa ta'etti namni waaqayyoo deemuu jalqabe. Kanaaf keessa gaafa lixan galaanichi maal ta'e jedha hin dhaabbate jedha. Hol tuulame jedha inni gaara yaa'aa dhufe tuulamee mandaraatti ol ba'e jedha. Inni gadi immoo yaa'ee dhaqee laga Arabaatti soogiddaa laga soogiddaa dhutti dhaqee gale jedha. In gale jedha. Waaqayyo karaa bane jechuudha. Sii galee warri waaqayyoof abbooman, warri galaa qaban, warri waaqayyoof qulqullaa'an, warri dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'aniif waaqayyo karaa bana. Karaa baneef waaqayyo adeemuu akka danda'anitti karaa baneef. Karaan hin baname Israa'eloonni keessa deemanii ce'an jedha. Lafa goggogaan. Si'a lama Israa'el galaana bishaan guddaa namni ce'uu hin dandeenye kan ce'e. Tokko laga Yordaanos inni lammaffaa immoo galaana diimaadha. Argitanii sabni waaqayyo gaafa sitti dubbatu karaatti akkaftu miti. Wanti karaatti si hambisu immoo dura kee diriiree rakkinoonni hin dhiban. Rakkina kana keessatti immoo waaqayyo wajjin taate galaa sanbanni qopheeffattee dubbii sagalee waaqayyo dhageesse of qulqulleessitee galma sana akka geessu barbaada waaqayyo. Har'as waaqayyo dhaloota galma ga'an barbaada. Dhaloota karaatti hafan hin barbaadu. Dhaloota gunguman hin barbaadu. Otoo Museen hin duratti dhaloonni baay'een gungumanii karaatti hafaniiru. Karaatti hafaniiru Israa'el keessaa baay'een isaanii karaatti hafaniiru. Amma namni Israa'elin fuudhee ka'e Iyyaasuuf Kaaleb qofa warri biyya Gibsitti kakuu dhaga'an. Kanarraan kan warri kaan dhumaniiru. Beektu har'as warri galaa qaban, warri waaqayyo sodaatan, warri dubbisaa babba'an, warri isatti siqanii jiraatan galma ga'u. Warri shakkan karaatti hafu. Waaqayyo warra karaatti hafu sin godhin, warra deemsisaa karaatti citu sin godhin, warra jabaatee jireenyichaaf of qopheessu waaqayyo gooftaan maccaa sinaa godhu. Haaleluyyaa. Kanaaf jabaannee deemsa keenyatti fufuudhaaf dubbii waaqayyoo dhaga'uun of qulqulleessuun galaan banne qopheeffachuun barbaachisaadha. Egaa dhalootaa waa tokko isinitti meen kadhadhee xumura. Mootummaa waaqayyoo dhiyaateera. Mootummaa waaqayyoo dhiyaateera. Waldaan kiristaanaa gara mootummaa waaqayyootti fiigaa jirti. Fiigicha sana keessatti adeemsa sana keessatti adeemsa wal makaa akka hin taane adeemsa qulqullaa'aa akka ta'u adeemsa sanyii wal qoodu yeroo baay'ee jira waldaa kiristaanaa keessa lagaan wal qoodu bifaan wal qoodu hiriyummaan wal qoodu maqaadhaan wantoota garagaraan wal qoodu kun waldaa kiristaanaa keessa jira. Kanaan immoo jireenyicha dhaaluun hin danda'amu. Kanaan deemsi keenyatti fufuun hin danda'amu. Of qulqulleessinee waaqayyoo bitamnee garaa waaqayyoo barbaadu qabaannee haaleluyyaa. Yaada garaa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaadha dubbii waaqayyo isa qabaannee jireenyicha akka dhaallu waaqayyo nu haa gargaaru. Adeemsi keenya akka karaatti namni waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaa isinii haa baay'isu. Galma ga'uun isiniif haa ta'u. Deemtanii warra karaatti hafu hin ta'inaa. Dubbatee warra karaatti hafu hin ta'inaa. Tajaajilee warra karaatti hafu hin ta'inaa. Geggeessee warra karaatti hafu hin ta'inaa. Faarfatee warra karaatti hafu raajee warra karaatti hafu hin ta'inaa. Warra dhumisaa bareedu waaqayyo isin haa taasisu. Haaleluyyaa. Dubbii sagalee dhageenya gooftaan nuuf haa eebbisu. Asumarra dhaabadheen gabaabsee kadhadha. Haaleluyyaa sagalee kee nu ergiteef yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Maqaa kee ulfeessaa sin kabaja gooftaa ulfinaa bara baraan atol ol jedhi. Yaa dhaloota kanatti dubbachuu feete ijaanatti dubbachuu feete waaqaaf lafarratti galanni dachaa dirribisiif haa baay'atu. Amma kun immoo yaa waaqayyo sin kadhadhaa. Ani dhaloota deemuun barbaada, dhaloota na sodaatu, dhaloota dubbii koo sodaatu, dhaloota galaa qaban, dhaloota yaa waaqayyo gooftaa jireenya isaanii qulqulleeffatan, dhaloota dubbii koo dhaga'an nan barbaada. Isaaniin galman geessisa jettee akkuma dubbatte. Kunoo dhaloota kanaaf sin kadhadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waldaa abdii dhalootaa kana jalatti kan argaman guyyaa har'aa sagantaa konforoonsii kan hirmaachuudhaaf guyyaa galataa kan hirmaachuudhaaf warra argaman hundumaaf maqaa makee Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa akka deemuu danda'anitti ayyaanni kee haa baay'atuuf. Ayyaana kee malee namni tokko socho'uu hin danda'u. Ayyaana kee baay'isiif warra galma ga'an warra yaa waaqayyo karaatti hafan otoo hin taane warra galma ga'an warra maqaa laaraa diiviilii biugaassaa laalaaboriyaa warra karaatti hafan akka hin taane maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaara. Adeemsi isaanii galma akka itti fufee galma ga'u. Yaa waaqayyo jireenyi isaanii akka galma ga'u.
warra bineensi nyaatu kan taane yaa Waaqayyo isaan gargaari. Gargaarsi kee wajjin haa ta'u. Ayyaana baay'isiif yaa Waaqayyo gaa kunoo guyyaa kanaa qabanii galaa akka fe'ataniif ati isaan gargaari. Galaa akka qopheeffataniif maqaa Yesuusiin isaan gargaari. Nu gargaari. Maqaa Yesuusiin warra sodaatan haa ta'an. Maqaa Yesuusiin warra qulqulleessan haa ta'an. Warra dubbii kee dhaga'an haa ta'an. Warra dubbii kee dhaga'anii sodaatanii fuula keetti argaman haa ta'an. Karaa isaanii siin haa banamu. Ayyaanni kee irratti haa dhangala'u. Dibanni kee irratti haa dhangala'u. Dhaloota kana gargaari. Kanaan immoo kan mormu yaa Waaqayyo ergaa namaan dhaloonni kun gara hafuuraatti akka hin guddanne kan godhu. Gara deemsa mootummaa Waaqayyootti deemanii galma akka hin geenye kan godhu. Maqaa Yesuusiin irraa rukuteera. Yesuusim tokko sabaa kanarraa kan cite haa ta'u. Hafuurri abbaa ormaa, hafuurri digimti, hafuurri nagaa isaanii nyaatu yeroo kanaa qabe irraa kan godaane haa ta'u. Irraa kan cite haa ta'u. Hafuura qulqulluu sin kadhadhaa nagaan haa ta'uuf. Kunoo gaa yaa Waaqayyo toon si galateeffadhu toon amma immoo kana si kadhadhu dhaloota kanaaf sin kadhadhu. Warra dhukkubsatan, warra fala dhaban, warra karaa garaagaraan qulqulluu keessa jiranii deemuu dadhaban, warra gungummiin itti baay'ate, warra siqiqiin itti baay'ate, maqaa Yesuusin harki kee ariifatee isaan haa qaqqabu. Waan qabaman keessaa baanii gara jireenyaatti, gara isa caalutti haa deeman, ikoonomiidhaan haa deeman, hafuuraan haa deeman. Har'aa qabee deemsi namoota kanaa hin dhaabbatin. Yesuusin balbala irraa baneera. Yesuusin balbala irraa baneera. Ati galaana irtee, Yordaanosiin irtee dhaloota kana yaa Waaqayyo akka isaan ce'an goote. Utubaa seenaa akka isaan dhaaban goote. Har'a maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galaana ta'e dura isaanii kan taa'e maqaa Yesuusin haa hiramu. Maqaa Yesuusin haa hiramu. Galaanni yaaddoo, galaanni dhibee, galaanni rakkinaa yeroo kanaa qabee irraa kan godaane haa ta'u. Deemuun haa ta'uuf miilli isaanii ariifatee haa deemu. Mul'anni isaanii ariifatee haa deemu. Abjuudhaan haa deeman. Ikoonomiidhaan haa deeman. Wanti isaan qabu hin argami. Dura isaanii ati bayi. Yesuusin dura isaanii ati bayi. Sadanqaatee dura isaaniitti dhayi kaasi. Yesuusin dhayi kaasi. Ulfinatti baas. Saba kana gargaari. Saba kana geggeessi. Warra galma gaarii isaan taasisi. Hundumaaf galanni siif haa ta'u. Ol jedhi kabajam. Maqaan kee haa ulfaatu. Yaa sagantaa kanaa, yaa dhaloota kanaa bara baraan kabajam. Yaa Waaqayyo guddaa koo si haa galatu. Nu faana ta'e afaa yeroo keenya irratti argam. Si haa galatu. Maqaa lama kee Yesuusiin. Ameen. Shalom.